humble people. Ammoo irra guddaan isaanii very tedious ummata jedhanii. Ani amata 20 oliin isaan beeka amata 25 ol. Kan beeka keessaa ijoolleen isaanii ta dhiiraa ta Minnesota tana jirtu beeyyamaniiti. Maqaan intalaa guutuu sani maqaan warraa guutuu sani warra kana keessa ummata gaggaarii jira beeyyamaniiti. Maqaan intalaa guutuu sani maqaan warraa guutuu sani warra kana keessa ummata gaggaarii jira. Warra kana keessa ummata very humble people. Ammoo irra guddaan isaanii very tedious ummata jedhanii. Ani amata 20 oliin isaan beeka amata 25 oliin jira kan beeka keessaa ijoolleen isaanii ta dhiiraa ta Minnesota. Assalaamu alaykum akkam jirtan nagaa fayyaadha baga walitti dachaane maqaa Oromoodha. Dooktara Harree tokko Dooktara Harree kan waggaa 20 Ameerikaa jiru tokko ittiin naggadu baalagee hangaasaa paartituu tokkotu ittiin child care banachuu Nebraska umaha tana wana dadin gabehe. By the way, mesena share goda. Wallatu. Ummata wallatu wanni isaan beekan wala ma Minnesota tis. Me share goda wali. Jimaa gurguru. Alaba Oromo jala. Doktora Harree dawan dubbatu certificate. By the way, I was very upset about this. Anbar wannin bar an hakan kababare wannin aru anbar ilma afran kallo bagay wan jawla anbar ilma ala kudalamat anbar la yubarra kasi ila biteti ilma ala kudalama beka kun ilma afran kallo mal ala isa beka mo isa ala beka me dagay doktora ibn jammo lafati ya arra inta yamanir rashanyin isi yamanir ragalti me dagay ana certificate khannu jechun أنا certificate خنو جتون جرنا هذا في الدوي بنجسو ما في نجيب نرى أمو ما في نجيب كان سخيس جرات تاتي أتيو أنن سخيس جرات دكتورة إفين جتا أنن كان سخيس جرات تاتي مالي فما في نجيب أنا إلما أفران كالو إلما أورمودا أنا إلما على خد لما أنا إلما متاسد ديتي ميدا جيبتا إنتلتي شنين إسي يمن الراجلتي ميدا جيبتا دكتورة إنتلتي مغفرة Haji Ahmad Shari Ahmadu Marbasi timbekhoni gututin sinima mali bayda sila makfira Haji Ahmad Nure Sharifa Yamani nakafadu men share goda ka bo ana khashani yiga fallola cali calan ko kenya gututti murruka kiddan ana certificate khanniti jaran hada fi dawai fi najesu ما يبنجيب نرى إلمان أفران كله خمسون تاجرتا أما يبنجيب نرى خمسون تاجرتا إتو بيدا وات أفران كله بيدا أني بيدا خارطون إلمان أورمو ما خيسا بيدا خارطون أبدرات تي وما تيزيتي منا موت ما خيسا قلتا وقات إذا ما جتا دكتور حرة بدا نجيسا إيسا بيدا تي أفران كله بيدا مو أتي إتو بيدا مو مكان انتلا مال بيدا مكان ورب إنيو سيامي Doktora ati isino to doktoran tayin ummata Oromoo badafte ati eessa jirta maa ifina jeebne ammaree yoo dhiira taate kaartoona nama Oromoof dalagu dubbachuu miti ati maal dalaydeef Oromoodhaaf hattu karabaata hidhattee ani doktora waggaa 20 isaan beekan coree gurguran ati coree sanuu gurguruu hin beektu darsa kaartoona hangaasaa paartituudhaati eenyu doktora sinjee doktorummaante maal dalaydi eessa beekam maal gooteef Oromoodhaaf ilma ala 12 ilma meettaa 8 12 simbulchin ala maalif beeytaati si ala beekamoo alaa si beeka itu beeytamoo Oromoo beeytaati eessa jirta hangaarra ati jechuun kaartoona nama dalaguuf hinaaf ati doktor Harreeti doktorummaa teessanuu hin qabdu mana mootummaa keessa galu jirta homaa teessee darsaati nama Oromoof dalagu qeequu duraanuu takka geessa feetus Yamanii taati feetus Faranjii taati feetu bakka feetee dhufti feetu Somaalee taati waan feete haa taatu ideoloojii Oromoo qabdi
kaartoon akka keetii ka ideoloojii naftanyaa qabu kanarra kaartoon akka keetii ka goda keessa jiru as hin baane akka keetii darsa ka garaaf jiraatu ka piippiif jiraatu kanarra harka dhibba harka kuma kitilaani si caalti mafkiraan ati darsa barati fincaan mafkiraatu silaa geesse bareeda barati fincaan mafkiraatu geessu ati osfaanaa hogganuu dhiisi mee ganda lamaa fi sadii ati afooshaa takka walitti qabi hogganu kaartoona ati kaartoona afooshaa takkaa fi lama walitti qabdee hogganuu hin dandeessu mafkiraan jaalatte jibbite somaalee taate adaree taate oromoo taate yamanii taate waan feete haa taatu ideoloojii oromoo qabdi oromoo wajjin bochi oromoo qulqulluudha oromoo nadiifa oromummaan by the way dhiigaa miti kakka keetii kana ka oromoon ta'in silaa dhiigni halaalamu ta'e kakka keetii kana ka asuma taa'ee wanna jau kaartoona kana doktara efiin jau kana malamaa fi sadii walitti qabee afooshaa takkan hoggan kakka keetii kana kaartoonni malee mafkiraa miti mafkiraan yoomiyyuu oromoo bira kabajaa qabdi waan isin fakkeessite hin agarre osfaana kaartoonaati san akkasi fakkaachuu oromoon akkasi wal ga'u maan dhufinati darsaa afaan qoraanii maan dhuftee laaliin akkasitti hojjechuu isiitu si gubeemi akkasitti hojjechuu isiitu si aarseemi oromoon akkasitti wal geessee gammaddee bashaquu isiitu si aarseemi oromoon akkasitti walitti dhuftee gammaddee alaabaa isii mirmirsitee galuutu si gubeemi kanaaf ati fincaan mafkiraan geessu ati fincaan isiin geessu fincaan isii dhugaan siimaati ati kaartoona dhiira kaartoonaati alaas hin beeytu ati hangaasaa paartituu naftanyaadhaati sirna naftanyaa deeggaraa jirta sirna teedii afroo deeggaraa jirta sirna oromoo nyaatu deeggaraa jirtaati sirna oromoo addaan qoodu deeggaraa jirta sirna kichuu oromoodhaa ajjeesu deeggaraa jirta si khasila biyya biraati jaanii itti moggaasan atu oromoo himattee akkamiin mafkiraarraa oromoo fuudhuu barbaade si kaartoonnini si silaa ka oromoon taane ka bakka oromoo jirtu hin dhufu ka afooshaa takka hin qabne malaamarii ka oromoo wajjin hin qabne du'aa jiruu ka oromoo wajjin hin qabne yaa ka jiruun du'e si himalee maal eessatti beeytati si mafkiraa beekamoo mafkiraa si beekati mafkiraan oromoo beeyti namni beekuu beeyti nama beekuutu mafkiraa beeka ati naman beeytu obboleessa kiyya jaartii teetii wajji mana sinsiniitii keessa mana wannaa keessa galaa jirta maalitti beeyta mafkiraati hin geessu fincaan mafkiraa hin geessu ati darsa waan isiin fakkaate nagarre dhiirummaa isiit oromummaa isiit cimina isiitiin dandeeytii isiitiin lammaffaa deebitee filamte eshiraayak darsa achuma afaan bane ati achuma waywaan eessatti akkana dhufte maali dhufte ati ka dhufe ilmi afran qalloo ka shanyiin tee gootota calii calankoorra dhumte maal daleeyte ana ilma afran qalloo ilma ala kudha lama eenyu gosa si gaafate ala kudha lama beeyte moo alaa si beekaati daabuqa boruu waan boruun beeyne ati akkanaan doktara efinjaa isaanin beeka maali beeytaati eenyu si beeka namni nuus hin beeku ati isaan beeyta goototaa beeka sabboontotaa beeka warreen barateetu beeka addunyaatu beeka mafkiraa ati namni si beeku hin jiru ustee cal jettee mana kiraa keessa nagahan jiraadhu nama lamaa fi sadi walitti fiddee oromoo hogganteen beeku oromoo addunyaarraa akkasitti boonsiti gootummaa isiitiin dandeettii isiitiin sammuu isiitiin itti yaaddee itti dhukkubsattee osfaanaa baranaa akkasi miidhagsiti akka keetitti immoo mana keessa tahanii oromoo naman gootu abbaan deema arraabeef ilma afaan hin mi'aan kiyyaa kaartoona siin baana dhagaye shanyiin tee lagarra dhumte calanko dhumte obboleessa kiyya osoo waa hattanii dhumte wanni ati asirratti ol baatee an doktora ifiin jechaa karabaattaa zikitti goote
ol baatee gosa nuu lakkooftuuf maali ati? Gosa ala kudha lama gosa jinnii irraa hin dhufe akkamitti isiin saartifikeeta namaa kanneen ifin ajjeeftanii? Maa ifin ajjeefne ree? Si dooktarrini dooktarri ka'an dooktar Oromootiif hin jiru ka godaa gadi hin baane ka jaartumaa fi ilmaa walitti qabatee mana mootummaan itti kanne keessa jiraatu ka gabbee jireenya isaatu injifachuu hin dandeenye si kaartoonni maa ifin ajjeefne ree? Atuu ifin ajjeefne kami ka ifajjeesu? Jalqaba si ka ifajjeesuu qabu ka godaggane ikhiyyaa manaaba simbaana waan hundaafu asumaan mafkiraan barana waan ajaa'ibaa daleeyte kaadiree PP tabiyya jirtuu fi tabiyya tana jirtus albaatiidhaan garaa qabachuu dadhabaniit mana galanii yoo hojjetaniis akka isiitti hedduu galatoomi jannaan galatoomfachuu qabna. Ammaas kan waggaa dhufuus kana caalaa akka irratti hojjettu abdii qabna. Garuu kaartoona akkana kaartoona kagartee jireenya isaa if dadhabee mana mootummaa keessa galu ka akkanaa kanaaf akka bakka hin qabne mafkiraan akka waan takka isaaf bakka hin qabne abdii qabna. Kanaaf jabaadhu itti fufi siin jechuu barbaanna hedduu si galatoomfachuu barbaanna. Kun najisni fincaan kee hin ga'u mafkiraa teenya dhugaan si himaa adde teenya fincaan kee hin ga'u kuni kaartoontichi diqaalaan PP'n ergatte namni sa'aa 10 takkatti Ameerikaa keessa taa'ee sa'aa 10 takka sa'aatii PP'n galakaate PP deeggaru kaartoon namni Ameerikaa keessa taa'ee sirna nafxanyaa butusa achi biyyarraa dhufu fudhatee asii achitti isaan deeggaru ummata Oromoo faalleessu inni nuu kaartoon sarichi buusaa dhugu gandaa fi Oromoo keessaa bahee afooshaa fi du'aa jiruu keessaa bahee godaggalee ummata Oromoo irraa haasa'uu hin danda'u. By the way afaanin qaba jee haa dubbatu namuu afaan qaba Facebooka qaba dubbachuu mirga isaati. Garuu ammoo deebisaan nuti deebifnuuf ati fincaan mafkiraa hin geessuu jennaan. Ati Oromoo biratti beekumtii sin qabduu jennaan. Nuti namni si beekuus hin jiruu jennaan. Nama namni beeku namni hundinuu ni beeka jennaan. Nama Oromoof beekamaa namni nama beeku ni beekaa jennaan. Isa ammoo namni isa beeku hin jiruu jennaan. Maalirra dhaabbateeti eessa gaheeti sirna nafxanyaadhaa sirna kichuu ijoollee kichuu akkana nyaatu ijoollee fuutee guyyaa 5-7 takka jaartii wajjiin buliin ka ajjeesu obboleessa mucaa soddaa kananii kaareefuu falmataan dubbatu san na sirna Teedii Afroodhaa sirna gartee igaaboo sirna hayyoota Oromoo hidhee Oromoo dhabamsiisuudhaaf irra gattaa'u kana nama deeggaruu Oromoodha si chanyiin Afrankalloo kaartoona Afrankalloo beeytamoo Afrankalloo si beekaati kaartoona akka keetii kanaatiitu Oromoo keessa jira. Edaa nuti wanni Oromoon yeroo hunda asii minyikatuuf akka keetii kanaa wajjiin miliyoona 50 himanneeti daaraa taane boo hiika kanaan isinin jaa Oromooti yaakana shir waliif godhaadha. Asumaan sirni Abiyyi kufaa jira. Sirni Abiyyi ni kufaami parsantii 100% kufee jira. Garuu ammoo Oromoon waan godhuu qabdu Oromoon waan godhuu qabdu wal gaafachuu qabdi. Takuteetti dhiisanii taasii asitti waan godhamuu qabu wal gaafachuun dirqama. Abiyyi uffata waraanaa uffatee Affaar dhaqee gaara keessa dhaabbatee footoo ka'uun du'arraa isa oolchitu. Kufaatirraayis wanni isa oolchin jiru. Footoo uffata waraanaa kaayyatanii jara keenya footoo ka'uun silaa kana dura gartee akka juuntaan hin deebine isa godhatu. Kana dura ka juuntaa fixe jee dhaatatee daaraa daakuu goone jee duqeetu na'u jee duqeetii birallee kutee duqeetii gartee qilleensa irratti facaate jee kijiba hanga san uffata kaayyatee ka dhaadate san
silaa gaafa san uffanni du'arraa isa oolcha gaafa san uffanni sun silaa makalaakiyaa isaa oolcha gaafa san silaa uffanni sun kufaatii biyyaa oolcha siniif galaame gaafa san silaa ka abiyyiin jechuudha laga amma seene kana keessaa ka oolu kanaaf ammoo ummanni Oromoo kaabaa fi kibbaan wanni isin itti jirtan bareeddu wanni isin godhaa jirtan gaarii haa xiqqaattu haa guddattu waan yeroon fixxuu fi waan yeroon fidduu jira waan yeroon fiddeef ummanni Oromoodhaa yeroodhaaf rakkoo arguus deebi'ee ammoo ifaa arguun ni jira kanaaf ummanni Oromoo bakka jiru abdii kutachuu hin qabu bakka jiru waan godhuu qabu godhuu danda'u qaba ka waboo cinaa dhaabbatu waboo cinaa dhaabbatee itti fufuu qaba dhaamsi waboodhaa ammoo dhaamsi asumatti waboof qabna waboo teenya hoggantoota waboo please waraanni mootummaa dadhabaa jira mootummaan cabaa jira mootummaa waraana isaa fixatee sikuruutiin isaa caccabtee kufaatiidhaaf deemaa jira bakka jirtanii isinilleen tarkaanfii takkallee taatu if dura deema yoo xiqqaate guddina tokko keessatti caasaa mootummaa barbadeessaa caasaa keessan gadhaaba yoo xiqqaate oofisa xiqqaa tokko qabadha oofisa caasaa PP facaasaa caasaa keessan gadhaaba isinis nu gammachiisa nutis ammoo waan dandeenyuun isin cinaa jira footoo gaafa biraanuun isin dhaadatu gaara keessa dhaabbatanii footoo kaatan ammallee gaafa biraanuu juulaatis dakkan dakkaatee waraanni Itoophiyaa dakkan dakkaatee caasaan Itoophiyaa diigamee abiyyiin maallaqa dhabee hallayyaa seenee ammas gaara san keessa dhaabbatanii akka footoo kaatan hin barbaadu kana wanni isiniin jennuuf waan biraatiif osoo hin taane ciminni keessan dura deemuun keessan cimina uummata Oromoo akka ta'e yooniini gartee kanuma dhugaan gootummaaf sabboonummaa qabaatan taate aanaa takkas haa ta'u guddina takkas haa ta'u caasaa mootummaa facaasaa caasaa keessan gadhaaba amma booda footoo waboodhaa ta barbaannu footoo oofisa keessaati hoggantoonni waboo amma booda yoo tokko keessaas taatu gahee oofisa keessa taa'ee footoo ka'uu qaba footoon gaara amma booda dhaabbachuu qabdi yeroo amma mootummaan laaffate kanatti isin akka ibidda ciidii qabsiisanitti baadiyyaa jirtanii kara magaalaa fiiguu qabdan akka ibiddi ciidii keessa fiigutti yeroo amma milishaa isaan isinitti gad ergan kana asabti gootanii ka meeshaa isaanii irraa hiikkachaa mootummaa dadhabe kana keessa fiidanii gootummaa galmeessuun teessan ummanni Oromoo isinii wajjin jira isinii wajjin jiraachuun keenya immoo usnee isinii wajjin hin jirru cimina keessan isin cimtanii hanga bara dheengaddaarra hanga amma jirtan kana caalaa dura deemuu keessan oofisa keessa tatteessanii guddinaas haa ta'u wallaggaas haa ta'u naannoo Oromoo bakka jirtan bilisoomsitanii alaabaa naftanyaa buuftanii alaabaa abaa'oo ol dhaabdanii oofisa keessa teessanii akka isin suuraa kaatanii uummata Oromoo gammachiiftan barbaadu kanaaf dhaamsi inni lammadaadha hoggantoonni abaa'oo gabbahaa qawwee qofaanii miti kaayyoo fi akeeka keessan qeeroodhaaf hima warri hidhatee isin gargaaru isin gargaaraa jira warri ganda keessa jirus akka isin gargaaru gabbahaa labsa miidiyaarraa hin lagatina miidiyaa hin dheeysina gabbaa akeekaaf kaayyoo keessan uummata Oromootiif hima gabbaa sirna bilisiginnaa dakkan dakkaa godhaa jirtan kana uummataaf hima gabbaa dabballummaa miidiyaa irratti argama miidiyaa irratti uummata keessanii wajjin jiraadha waan uummanni fedhuu fi miira onnee hawaasaa hubadha ussaniin teessanii miidiyaa hin deeggatina uummanni qaalluu miti waan itti jirtan uummataaf himuun dirqama keessanii qabsaawaan ololaan yookaan miidiyaan ala qabsaa'ee bilisa bee hin jiru jara keenya miidiyaa kafeetan irratti miidiyaa barbaadan irratti yoo barbaachisaa ta'e sooshaal miidiyaa feesbuukii keessaniin amma gabbaatanii hayyoo hoggantoonni abaa'oo jaalmarroon goolicho hundi keessanuu ummata Oromoo sagaleenis
akkuma lubbuu kannitaniifitti waan isin irra jirtanis waan ummanni Oromoo irra jirus walii qooduun dirqama. Gaara keessa teessanii sagalee teessan ummata irraa dhokoifachuun miidiyaa irraa dhokoifachuun maalitti akka isin jirtan eessa akka isin jirtan hawaasni Oromoo isin hubachuu dhabuurraayi kichuun ijoolleen Oromoo karaa yaatu dhabdee karaa Tigraay deemaa dhumaa jirti. Kanaaf humniti ijoolleen qeeroon yoo nu dhufte hin dandeessu jettanii yookaan abdii yeroodhaaf meeshaa ittiin qabnu gargaarsa ittiin hin qabnu jettan ummanni Oromoo isin cinaa jira. Qeeroo bakka jirtutti jaara warra isin dhufe leenjisaa qawwee itti kanna warra isinitti hin dhufin akka isaan mootummaa bilisiginnaa kana hin deeggarre dabballeessa miidiyaadhaan dabballeessa bakka jiranitti akka isin eegan bakka jiranitti akka mootummaa kana falman gabbaha godha afaana cuqqaallattanii gaara keessa teessanii miidiyaa dheessuun yeroo ammaan tana gaara keessa jiraachuun akka kiyyatti gama kiyyatti mootummaa laafe kan mootummaa Tigraay nu booda cabxeeti nu booda fiigaa dhufte. Isinis yoo xiqqaate Tigraay guutuu koontirool godhamtee jirti. Harka isaanii deebitee jirti. Juuntaan duute biyya arraabdee lafaa kaatee jirti. Jaallan keenya isinis yoo xiqqaate guddina takka qabadha. Guddina tokko qabadha. Caasaa mootummaa diigaa aanaa itti dhuftan keessaa caasaa mootummaa diigaa caasaa keessan gaddaaba. Juuntaa duraas gaaruma jirtan ammallee biyya kufte tanaas gaaruma jirtan tarkaanfii keessan ol sossoosa. Kana isinin jechuun dhugaa isinitti himuun jibbinsa keessanii miti. Kanaaf deemaa dheengaddaas gaara keessa jirtanii har'a footoo gaaraan barbaannu footoo oofisaa barbaannu. Oofisa keessaa footoo ka'uu qabdan yoo xiqqaate guddina tokko dhuunfachuu qabdan sanbira dabartanii guddina lama dhuunfachuu qabdan arraas gaaruma milishaa ammaa biyyi isinitti ergu kana boo qeeroon dhagaanuu harkaa fuutimi lola qofaanii miti marroon miidiyaa gabbee yaada isaa akeeka isaa kaayyoo isaa cimina isaa eessa akka dhufe eessa akka ga'e eessatti akka deemu ummata Oromootiif fi qeeroo Oromootiif himuu qaba. Dhokachuun qabu miidiyaa irraa kana haalli jiru nuti jabaanneetis ta'uu baatu haalli jiru bareedaadha. Nuti jabaannee as ga'uu baannus sirni keenya kufaa jira. Ciminni diina keenya laafina keenya waan ummanni Oromoo yeroo ammaa laaffateef malee Abiyyiin waan mootummaadha ja'anii mootummaa ja'anii bakka kannaniif hin jiru. Diinagdeen zeero wanti isaa hundi zeero sikuriitiin isaa zeero waraanni isaa saayikoloojii ittiin loluun qabu keessaafuu saayikoloojii ittiin Tigraay lolu waraanni Abiyyi saayikoloojii Tigraay loluu hin qabu. Kati abaa'oodhaan loluufaa never ever hin qabu jechuudha ijoolleen Oromoodha. Waraana itti abaa'oo lolan saayikoloojii itti abaa'oo lolan inuma hin qabu mo'amanii jiran hamilee hin qaban. Kanaaf yeroo kanatti ummanni Oromoodha waboo cinaa dhaabbachuu qaba. Waboonis ammoo fuulduratti tarkaanfachuu qabdi. Gargaarsi ummata Oromootis itti fufuu qabu. Taraa takka gargaartanii dhaabbattanii sanboota milisoota walii qabamtanii hangas gargaar never sanii miti itti fufuu qaba. Gargaarsi jabaachuu qaba. Isinillee ammoo cimuu qabdan. Yeroo ammaa dura deemuu qabdan. Kanuma dhaamsi xiyya kana bakkuma dheengadda jirtan jiraachuun qabdan. Ciminni Abiyyiidha hin jiru waan nuti laafoo taaneef malee ifitti himuu danda'uu qaba Oromoon. Nutu laafaadhaayi arrillee Abiyyiin nu gabroomsa jira malee gabrummaan Abiyyi nurra hin jiru. Abiyyi humna ittiin Oromoo gabroomsus hin qabu. Nutu rafaa jira malee nama rafaa jiru nama du'ees waan lubbuu qabutti fakkaata. Ka du'ee nu gubbaa ciisu jirus waan lubbuu qabu nutti fakkaata malee Abiyyiin amma ummata Oromoo gabroomsaa jiru hin jiru. Waan nuti laafina keenyaatiitu Abiyyi cimaa godhe malee. Abiyyiin zeeroo irra jira zeeroo. Kanaaf waboon akka ibidda ciidiitti kaanitti akka ibidda ciidii keessa fiigutti waboon fiigaa Finfinnee seenuu danda'uu qabdi amma. Humnaa sitti qabdi, gahumsaa sitti qabdi, dhugaas qabdi, haqaas qabdi ammoo. Deemuu qabdi ammaas.
waraana meeqa isin bobbaasanii isin hin dandeenye torbaan takkattiin dhabamsiisa jee biraanuun juulaa dhaadate miidiyaa irraa isin dhabamsiisuu hin dandeenye if jaartanii barakattanii akka shumoo hataratti naqanitti barakattanii as geessan ammaan tanoo maaltu isin qabere waraana sanuu injifattanii dandeeysanii waraana guutuu ka isin bobbaasan san dandeeysanii maaltu isin qabe milishaa qawwee caccabaadhaan deemu kana isin qabe amma fiigaa dhufuu qabdan abiyyiin hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf waboo abiyyiin hin jiru amma abiyyiin humnaas dandeeysiis hin qabu amma saayikolojiinis mohamee jira abiyyi waraanni isaatiis humna ittiin lolus hin qabu yeroo amma waboon kanaafuu milishaa itti ergan keessummeessitee akka ibiddi ciidii keessa fiigu yookaan citaa goggogaa keessa fiigutti waboon fiigaa finfinnee galuu qaba kanaan achi wanni eeyduus hin jiru neefareedha wanni kanaa agasii dadhabu hin jiru waboo yoonini ammaan tana abiyyi hin dandeenya waboon waan takka dandeettuman qabu jechuudha inuma waboon dhugaa walitti himuudhaaf fiiguu qaba waboon fiiguu qaba keessa fiiguu qaba aanaa bilisoomsuu qaba guddina bilisoomsuu qaba caasaa abiyyi diigaa deemuu qaba caasaa abiyyi jalarraa diigaa deemuu qaba bakka bilisoome bakka keessa jirutti alaabaa isaa gad dhaabbatee oofisa isaa godhatee sirna idileedhaa sirna hawaasni barbaadu gaggeessaa fi deemuu qaba waboon biyyattii saniif nagaya buusuu qaba waboon deemuu qaba biyya keessatti deemuu qaba wanni isa daangessu waan hin jirre mootummaa waan humna hin qabneef kanumaan isin hin jaa galatooma ulfaadhaa horaa bulaa turree dhufna akkana abdii kutachuun qabu ummanni Oromooti waan godhuu qabu hunda godhuu qaba if yaadachuun dirqama ni laafne moo ni jabaanne gaafii ifi kannuuf dirqama sa'aatii kaadireen bilisiqinnaa satti jettee waan dubbattu wallaalte dhiiroo gamana gorra moo gamana gorra jechaa jirrutti Oromoon jabaachuu qaba Oromoon jabaachuu qaba warri waa barreessee zarraaf jee abichuu ilma abbaa gadaa jee tarrak jahundi cal jee jira hufee jira saayikolojiin isaanii mohamee jira caccabee jira maallayni isaan itti kannanii akkasitti tarrak godhaniis hin qabu duraanis garaadhaaf jiraatan ammaan tana garaan isaanii isaan warra garaadhaan bilisoome duraanis garaan isaanii amma gabroomaa jira kaadiroota garaan isaanii gabroomee jira warri ammoo sammuu bilisoomsuu barbaadu yeroo kanatti jabaatee dura deemuu qaba galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa dachaan enu simadhaa akkana walitti dhufnee jirra galatoomaadhaa nagaan tura